Ashama argafuune ordoftonni koo akkam nagaa jirtu deebi'ee dhufee jira marsaa dhumaatii kun kan badhaasaati nama tokkoffaa bayu isinuu beeytu sagalee dhageeffatanii wal beekumsaan osoo ta'in sagaleedhaan madaaltanii akka filatan abdii qaba amma kuni marsaa kanarratti nama badhaafamu jechuudha kun warroota jalqaba marsaa tokkoffaarratti nama tokko hanga sadii bayanii fi marsaa lamaffaarratti tokko hanga sadii bayanidha namoota jahan keessaa tokko hafee jira callaa jedhama inni hin hirmaanne qophii kanarratti garuu bakka isaa Michayo welle shawa welliste kan afrafa baate galchine jira nama jaha goone jira jechuudha kanaafu dhageeffadha kuno asumaan hundi isaatu dhageeffadha seeraan dhageeffadha filannoon keessan kan sirrii ta'uu qaba kanaafu dhageeffadha achin booda eenyu akka badhaafamu hundi keenyaayu wajjin ilaalla jechuudha nagaan uftaa kuno dhageeffadha asumaan tokko hanga jahaati nama jahan keessaa kan sirrii tole filadha comment jalatti barreessaa kood isaanii ilaala kood qabanii ni badhaafna san booda immoo challenge kun dorgommiin kun akkanumatti itti fufaa namoonni haarofti hedduudha kan ergitan ammas ergaa nuuf ergaa bye hordoftoota Abdii Muktaar Youth kachuye kachisni jedhin jira akkam nagaa keessanii kan filattanii marsaa sadaffaaf na dabarsatan hundi keessanuu galatoo mala asirratti waan ani jechuu barbaadu waan takka qofa waan sunis maali please naweetan qofaaf akka nama filanne akka mataa kiyyaatti nama biraan an naqatu akka mataa kiyyaatti hojii tiyyaan filadhaadha jechumaa fi kara hojiitii har'a Qamar Yuusufiin isinii dhufee wanta beesaa ka duraanii keessaa ka jaalalaa tan isinii sirba ayyatti hafufnu Yona anda gongore wallalan simu fachiisee Tatanarra jaltu anu manopse devi jalato ana asibalese numa anda gongore wallalan simu facise Tatanarra jaltu anu manopse devi jalato ana asibalese me nyunu yade walinu diesa Menyunu yate walinu diesa ondi badi yate gargar nu fagesa wasirralle beeku diru to singorsa jechi nama badan biya nama bahasa lame wal jalate tudagara gode wow biya busa Lali mimmanko kana ragayau natindi sudemu nadowe gatau namni akka kiya keti wal jalatu gargar bahuni malle numa anda gongore wallalan simu facise Tatanarra jaltu anu manopse devi jalato ana asibalese khale sumature amniti yagutu khani sisosobe hojiti yagutu akuma wanati minda nabulchitu wansi afantufe hunda khana jatu anu manopse badigu yatoko wow kana jijjiiramtu egaa kabajamtoota fi hordoftoota Abdii Muktaar Tube marsaa tokkoffaarratti tokkoffaa na baastanii na filattanii harka keessanii filmaata keessanii tokkoffaa hedduu galatoomaadha isin jechaadha amma karaa marsaa sadaffaadhaatti dabarree jira marsaa sadaffaarratti immoo warra jaha walitti hafeenii isin ibsee jira Mara deebi'ee dhufeetiin jiraanis arras dhiirra deebiidhaan akka na filattana abdiin qaba sirbina irraan tana qabadhee dhiyaadhee sirba Elamoo Aliiti yaa jiruu biyya ormaa fayyadu ati hiraaruma ol tanaan injiin hagaa sirba dubaasanii wal qabsiiftanii akkasitti ni yaala akka Elamootti illee walisuu baadhu Keetenya ballo barzafi kakallo ala shankura ganna amme sarkanna
Waatiyoon irrattuu faradoo himimsituu ormaa googee borootuu horii raaree dheeduu yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaa nam mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo guddaa furaa haadhatoo ayyoo abbaa koo abbiyyoo obboleeyyan hambayyoo sittani mayaa waaqayyoo yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaa nam mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo guddaa furaa agaruu sirbaarra yoo isin tolee jiru baqaa keessa jirta warri jirtan rabbi isin irraa guutu jechaadha. Viidiyoo kiyyaa akkasumatti loodiin qaba. Akkana filatanii sabdiin qaba itti godhatama. Ashama harka fuunee daawwattoota Abdii Muktaar hundi keessanuu egaa yeroo dabre irratti chaalenjii goonee chaalenjii sana irratti sadarkaa lammaffaa bu'uun kiyya ni yaadatamaa soo sadarkaa lammaffaa beetiin ture akka malee gaddina dhagahamee ture because sadarkaa tokkoffaan hin baajetii yaaduu ture akka malee gaddeetiin jira gadda kiyyeefsachuun fadhaa gadda kiyyeefsachuudhaaf an kaameeraa gaggara galcheetiin akkanatti isiniif wallisaa isinilleen silkii teessan akkanatti gaggara galchitanii na dhaggeeffattan jechuudha. Egaa amma isiniif wallisuu deema garuu sadarkaan tun sadaffaa waan ta'eef maybe kabajaa teessaniif kaameeraa waliin isinii gara galchaa because na filachuu malta nama takkaffaa na filatte hin jetiin abdadda kabajaa teessaniif kaameeraa ol gargalcha keessatti hin harreefi so amma karaa sirbaatiin kutaa sirbiin isinii wallisuu kana fakkaataa jechuudha. Rakkoon namiidhee malee biyya bahuun salphinaa rabbii dhumanaaf qadduu numaan dhufa baaranaa saa namni keeffayyaa nagaan galii bobbahii hiyyummaan homaa miti nagaa dhumanaaf tahii nagaa 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 dhumanaaf tahii nagaa 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 dhumanaaf tahii yaa iyyooto ayyaanni waggaa gahee way firri wal gaafataa deesseeto amma waca kee dhufaa amma sumatti imaanataa imaanaka 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 fageenya na dhoowwe malee si yaaduunis ni haadhatoo maaliin godhaa garuu fageenyaatti hammaatu nagaan taa'ee rakkattu si rabbiin jira beeloftuu sobsii taa'ee ani mucaan kee nagaadha haadhatoo na yaadinii imimmaan kee gaafasii yommuu na geggeessitu deesseen guddistee na dhaabdee haadhatoo tamsiiteyoo bifa ijoollummaa keetii na guddisuudhaan fittee osoo siin dabriin. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubaa Abdii Muktaar warra taatan hunda keessanuu ammas marsaa lammaffaa isiniif deebinee jira. Ammallee nu filuu baattanii isinii dhumattee jirti. Okay, amma karaa walleetti achi haa ta'u jaa walleen ani isiniif qabadee dhufee Qamar Yusuf. Haa eegallu noo jilaka takka lama sadii. Teessoonaan gaafa naan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya abbaa qiyyaa ilmi abbaa maleen dhalatu biyyan qabaatan na boonsiftu onneetiyaa tiruutiyaa anaafis Oromiyaa 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 hada hayo ogeessa mara ya jaalatamtu biyya goototaa ebbifamtu biyyarra ya Oromiyaa fakkii jannataa
Ani ilmikee tokkichee dhufaan jira ammasitu salaamaka. Ani ilmikee tokkichee dhufaan jira ammasitu salaamaka. La 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 la. Hada hayu ogeessa mara ya jaalatamtu biyya gootuta ebbifamtu biyyarra ya Oromiyaa fakkii jannata. Ani ilmikee tokkichee dhufaan jira ammasitu salaamaka. Ada bareeda qabna injiru kan keenya gitu sena bareeda qabna injiru kan keenya gitu ada bareeda qabna injiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumni lembitu melka dargaggo adaan keessanii melka shamarree adaan keessanii melka yoli adaan keessanii yeroo durii dofummaan kana guugame amma rabbi aga'u kunoolu jedhe melka dargaggoo adaan keessanii melka shamarree adaan keessanii yeroo durii dofummaan kana guugame amma rabbi jedhu kunoolu jedhe adaa bareeda qabna injiru kan keenya gitu seenaa bareeda qabna injiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumni lembitu meeshaa faaya Oromoo kumni lembitu meeshaa